Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa isin dhageessifna. Ani oduu kana kan isin dhageessisu Shaalloo Oromooti. Chaanaalii kana sheer, laayik, kooment, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa kooti. Amma oduu ijoom. Obbo Dammaqaa Mokonnon hooggansa paartii badhaadhinaa irraa geggeeffamaniiru. Loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa naannoo Kismaayoo keessaa ba'anii dhaga'amee jira. Itoophiyaan inisheetivii Zimbaabuween muuziyeemii walabummaa Afrikaa ijaaruuf taasiste simattee jirti. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa zoonii Hadiyaatti weerarri dhibee shiftoo daa'imman 22 galaafatuun dhaga'amee jira. Amma oduu bal'inaan obbo Dammaqaa Mokonnon hooggansa paartii badhaadhinaa irraa geggeeffamanii jiru. Itti aanaan muummicha ministeeraa fi dhimma hajaa alaa hooggansa koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaa geggeessummaa paartii irraa ka'uun guyyaa har'aa dhaga'amee jira. Koreen giddugaleessa paartii badhaadhinaa bakka obbo Dammaqaa Mokonnon obbo Tamasgeen Xurunaa buusee jira. Obbo Dammaqaa Mokonnon waggaa 32 caasaa mootummaa keessatti tajaajilaa kan turan yoo ta'u, koreen giddugaleessa paartii badhaadhinaa guyyaa har'aa kabajaan geggeessuu isaa beeksisee jira. Obbo Dammaqaa Mokonnon itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma hajaa alaa ta'uun kan tajaajilaa turan yoo ta'u, gita aangoo kana irraa ka'uu fi dhiisuu isaanii hanga ammaatti wanti beekamee hin jiru. Loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa naannoo Kismaayoo keessaa ba'anii jiru. Loltoonni Itoophiyaa kaaba Kismaayootti kaampii maadhammatti buufatan kun qaama nagaa eegsisu ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa Somaaliyaati. Loltoonni Itoophiyaa Kismaayoo keessaa ba'uun biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdee guddachaa dhufuu isaa jedhameera. Paartiin badhaadhinaa waliigaltee Somaalilaandii waliin mallattaa'ee akka hojiitti hiikkatu irratti mari'atee jira. Itoophiyaan ammallee buufata biraa argachuuf duudhaa kennuu fi fudhachuu akka hordoftu ibsamee jira. Itoophiyaan inisheetivii Zimbaabuween muuziyeemii walabummaa Afrikaa ijaaruuf taasifte simatteerti. Pireezidaantiin Zimbaabuwee Emmerson Mnangagwa jalqabbii kana kan dursan jiran yoo ta'u, mootummaan isaanii ijaarsa muuziyeemii walabummaa Afrikaa mallaqaan gargaaraa jira jechuun ibsanii jiru. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa jila sadarkaa olaanaa Zimbaabuwee irraa Ambaasaadder Kwame Muzawwiziin durfamu Itoophiyaatti Ambaasaadder Zimbaabuwee Soofiyaa Nyaamudeezaa waliin mari'ataniiru. Muuziyeemiin injifannoo seena qabeessa Adawaatti galmeessan dabalatee qabsoo fi bu'aa ba'ii saboonni Afrikaa yaadatan kutaalee waan qabaniif jalqabbii kana Ambaasaadder Misgaanuun argaa simataniiru. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa zoonii Hadiyaa weerarri dhibee shiftoo daa'imman 22 galaafateera jira. Hospitaala sadarkaa tokkoffaa Shonee keessatti ogeessa laaboraatoorii kan ta'an Naggaa Dassaaleny Addis Istaandardiif akka ibsanitti weerarri kun zoonii keessatti bal'ina guddaa irra ga'eera jechuun dubbataniiru. Magaalaa Shonee ba'aa guddaa baattee jirti jedhamee jira. Magaalaa Shonee qofa keessatti namoonni dhuunfaa 80 ol dhukkuba shiftoo addaan baafamanii jechuun ogeessi fayyaa himeera. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa zoonii Hadiyaa weerarri dhibee shiftoo daa'imman 22 galaafateera jira. Hospitaala sadarkaa tokkoffaa Shonee keessatti ogeessa laaboraatoorii kan ta'an Naggaa Dassaaleny Addis Istaandardiif akka ibsanitti weerarri kun zoonii keessatti bal'ina guddaa irra ga'eera jechuun dubbataniiru. Magaalaa Shonee ba'aa guddaa baattee jirti jedhamee jira. Magaalaa Shonee qofa keessatti namoonni dhuunfaa 80 ol dhukkuba shiftoo addaan baafamanii jechuun ogeessi fayyaa himeera.